Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Akki uhin sille akka dhugate akka rabbin dhuga dubbate akka rasulli keena alaihi salatu wassalam dhuga dubbatan milikkanni kanuma namnilleere agartaniitin akka gaarii nu dhufu salaamnillee kaqarakkawaan dhufe namnire agartaniitin nyaatee dhuguwe tiin jedhore dadhabbii qabuuti deebii deebisu Masya Allah agammachuu bareedan insyaallah sooma keenya simanna kanaaf itti deebinee nigdiin keenya kawalin naggaadan duniyaa bicha miti waan akhiraa ta'eef salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan ya Karim زرتنا في كل عام مرحبا أهلا وسهلا رمضان شهر الصوم شهر القرآن وشهر التراويح وشهر الاعتكاف رمضان شهر إيتاء الزكاة ليلة القدر أتت في رمضان غفر الشهر الرحمن رمضان بك يرد الله عنا رمضان اللهم بارك في رمضان وأعتقنا فيه من النار أول الليلة من رمضان سفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب Rasul kena alaihi salatu wassalam akan ajaran awal rea agar tani ti Ramadan ni lufure agar tani ti syaitan rea agar tani hinidamti ega na jinni wanille hinidamti balbal rea agar tani ti ibidain cufamti balbal agar la imbanam tu jada Rasul alaihi salatu wassalam jannan nire agar tani timbal balli jannat alaihim baramti aga inni bauti agar tani tinin cufam tu nujaran qala Allah ta'ala fi izzatihi wa karim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya warra rabbitti amantan Ya Rabbi keessa nu oolchi 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 Zahira miti keessa kenna Ya Rabbi nu oolchi Ya Rabbi warra awwaatu akkanuma nu taasise waajib haree agartaniiti waajibni ree agartanii isinirra godhame jedhan warra asiin duraallee ree agartaniitiin irra godhame jedhan Boda wayan walalannulle wa makannulle Qur'an rabbitin boda nuatatum kana bariasin durare agar taniti wajibni warasin duralle hinjira yade rabbi kenna yu makanare bani agar tani ja kanare agar tani rabbi kenna wajib bani agar taniti Muhammad alaihi salatu wassalam wajiban nurragode warabani Israel asin durare agar tanitin jare agar tanitin akka aba kena tiba Ramadana jia fi syekh Dzulqidati haji wal kaisa purata kena mo rabbi kanarati wajibanu gode akkanabbe kala kayata nun jere kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر إيغانا غيا ليلا كهمتو تاتي غيا صدما واجب إسن الرتي قدين وجد ربي فمن كان منكم مريضا namni isin keessa agartanii ji'a Ramadaanaa kanaree agartanii dhibamaa taheetiin kaciisu jechuudha aw alaa safarin agartanii ammallee imala kadeemeetiin jedhe fa'iddatun min ayyaamil ukhar eegana agartanii guyyaalee biroo irraa haala kayatu
hincin qaminaare agartanii kadhibamtan agartaniitiin dhibamaa eega fayyitaniitiin jettarree agartanii itti guuttadhaa nuun jedhe rabbiin kenna. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين إسان الرت جرتين جر ربين كينا بكين تنمور أغرتني ربين كينا وان دلق سوطان دلقام بؤنسا أغرتني آياتات يجودا نورد أغرتني دندول أغرتني فديان أغرتني كفرتين سنر هاجراتو نجدم مال كبالان جنان muddi tokko agartaniitiin adada guyyaatiin miskiina nyaachisaniitiin agartaniitiin haa ta'uu nuun jedhe faman tatawwaa khayran fahuwa khayrullah namni danda'eetiin jedhere agartaniitiin achi olillee dabarseetiin haa nyaachisoo jedhe garuu rabbiin aayaan tun hin shaaramte nam sadii malee jedhan nam sadii eenyuunfaa jennaan nama dhukkubeetirree agartaniitiin nama dhukkubeetiin nyaata kana obsuu hin dandeenyeree agartaniitiin nyaateetiin waytaree agartaniitiin jedhe kabaluu hin danda'a jedhan ammallee dubartii yookaan dadhabe يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا Madda Walaabuu Miidiyaa. Miidiyaan Madda Walaabuu baga baatii kabajaa, baatii jaalalaa fi baatii ibaadaa kan ta'e baatii Ramadaanaatiin nagahaan geettan isiniin jedha. Maddi Walaabuu akkuma maqaa isaa burqaa Oromoota hidda dhaloota kuush ta'ee dhimmoota uummata Oromoo hunda daangaa hanga daangaatti dhiigaa fi lafee isaa itti wareegee hojjetaa jira. Bara kanas imala isaa cimsatee galaa isaa guduunfatee harmee isaa Oromiyaa keessatti hidda isaa horatee afaan guutuudhaan Madda Walaabuu ta'uu sagalee ol kaasee dubbachuu itti fufeera. Miidiyaan keessan miidiyaan Madda Walaabuu bara kana istiidiyoo isaa haaraa magaalaa Roobeetti ijaarse keessatti qophiilee isaa hedduu bocuudhaan kallattiidhaan hawaasa keessaa hawaasa biraan gahuu irratti argama. Maarree namoonni karaa miidiyaa Madda Walaabuutiin oomishaa fi oomishtummaa keessanii fi ogummaa harkaa keessan beeksifachuu barbaaddan akkasumas dandeettii addaa qabattanii gara keenya yoo dhuftan anaa dhufu jennee isin simanna. Maddi Walaabuu miidiyaa keessan waan ta'eef akkaataa isin barbaadan isin keessummeessuudhaaf qophii xumurree isin eegaa jirra. Isinirraa kan eeggamu chaanaala yuutuubii Madda Walaabuu sabskiraayib laayik gochuu fi akkasumas hiriyoota keessaniif qooduu qofaadha. Madda Walaabuu miidiyaa. شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا yookaan deetteetiin ciifteetiin jettu waan kana ta'eef ji'a san keessaree agartaniitiin nyaattee yoo dadhabbiillee qabaatte boodaree kafaluu qabdii soomuu qabdii nuun jedhe rabbiin kenna akkuma dabarsinet nama karaa deemellee ree agartaniitiin innillee agartanii gaafuma karaa sanirraa ba'e ree agartaniitiin soomuu qabaa jedhe shahrul ramadaan jiini ree agartanii ramadaana alladhii unzila fiihi alqur'aan isa agartanii qur'aanni ree agartanii keessatti bu'e jechuudha beeytul ma'muuriin irraa beytiin tullama jedhan beytul ma'muur beytii ree agartanii ma'muuriin ka gaafa nabiyyanaa Ibraahim alayhi salaatu wassalaam itti erkatee jiru achirraa agartanii beytul izzatti rabbiin kenna adada munaasabaatiin agartaniitiin beytul izza gabbuuseetiin jira beytul izza jechuun bimana samii agartaniitiin duniyaa tana jechuudha rabbiin achirra gabbuusee adada munaasabaatiin rasuula keenyarratti alayhi salaatu wassalaam buuseetiin jedhe fiihi alqur'aanul hudaa qur'aanni kun agartanii kanama qajeelchu jechuudha linnaasi ilma namaatiif wabayyinaatin min alhudaa eegana agartanii ka addaan namaa baasu wallaalummaa irraa gara beekumsa agartaniitiin ka addaan namaa baasu osoo qur'aanni kun bu'uu baatee kanattu halaalaa kanattu haraamaa zinattu halaalaa kan beeyne isaa qur'aana kanattu addaan nuu baase jechuudha
كرا قجل ما إرن ديبزه والبرقان ينان أغرتني كرا درافي أغرتني كرا قجل الرت كادام باسو جچورا فمن شهد منكم شهرا آية الآن تسنيف دبت ربين كينا أما أموري أغرتني نمني جراتين رقبتين جد أغرتني تنجي رمضانا كنا فليصمه هاسوم نونجره ومن كان مريضا إيغنا أما نمني دبامتين جده أو على سفر نمني أغرتني تن سفر الرتيتين جده فعدة من أيام الأخر إيغنا آيات قبويا برو إرها لكاتون ونجد ربين كينا مالي بكي جد جنان يريد الله بكم ربين أغرتني إسني فدين أغرتني لا فينا لا فيتي إسني فديتين أغرتني تلك أكنا إسني قدين ونجد ويريد بكم العسرة إيغنا ربين أغرتني إسني تجابيسو هنفيني ربين أغرتني وأن أكنا قديب إسني جابيسو هنفيني ولتكبروا الله ولتكملوا العدة إيغنا أما اللي أغرتني تين قيال هفتين جتها أغوتتني في ننجد ولتكبروا الله على ما هداكم إيغنا قيا أغرتني تين إيدا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا akka jettanii bire agartaniitiin rabbiin keenya akkana nuu godhee jechuudha la'allakum tashkuruun akka karaa jallinnaa irraa agartanii karaa qajeelummaa irratti waan rabbiin agartanii isin qajeelcheef akka rabbii keessan galatoonfattaniif radiitu billaahi rabba wa bilislaami diina karaa kana isinii maratee jira jedhe rabbiin keenya karaa kaawwan irraa karaa kana isinii marateetiin jira nuun jedhe kanaaf shakkaradhaa nuun jedhe وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يا محمد عليه الصلاة والسلام أمني أصاباري أغرتني تيني سلا ربي كينا فقو جرا موكالو جرا يو فقو جراتي ألفوني اتلالبنن يو كالو جراتي أغرتني سوتما اتحاساسنا جراني غافي غافتن ربي كينا قرآن كنبوسي أكنا أدان نوباسيتين جده وإذا سألك يوسي غافتنيتين جده قبروني تيا أني نران فإني قريب أن إيغنا ديو جده جدين أجيب دعوة الداعي وامن أغرتني إسانيهن أوات داري أغرتني أني كالو جرا جدي إتيم يجودا سنين درتي فليستجيبونها أواتني karaa agartanii an itti ajaje sharri irraa haa deebi'anii karaa agartanii irra kaa'e kheyri irratti haa deebi'anii ani hin awwaadhaafi walyu'minuu bihi la'allahum yarshuduun akka ree agartaniitiin isaan qajeelaniifi nuun jedhe rabbiin kenna uhilla leylata siyaam rabbiin asiin dura wanni jedhe aayaata buuse rabbiin keenya nuu sirreesse malee halaala isinii godheetiin jira agartanii halkan soommananii isinii godhee jira arrafasu ilaa nisaa'ikum gara agartaniitiin dubartii teessaniitti dhiyaatuure agartanii isinii agartanii laaffisee jira jedhe asiin dura dubartittillee dhiyaatuun hin ta'u zabana duraanii keessatti agartanii awwalatti dhiyaatuun hin ta'u booda ammoore agartaniiti rabbiin halaala isinii godhe munaasabaa halaala rabbiin agartaniiti godhe itti gaddeemaatiin jira. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamaa kabajamtoota fi hordoftoota madda walaabuu miidiyaa. Qophii mana ramadaanaa ilaalchisee Ali Imraan Haaritii wajjin sagantaa godhaa jirrudha. Ali Imraan bira dhaabachuun dirqama keenna. Ali Imraan jechuun ammoo dhaabbata yatiimaa fi harka qalleeyyii ka yeroo muraasa keessatti hundeeffamedha. Ali Imraan kan jiru madda walaabuu miidiyaa jalatti jira. Madda walaabuu miidiyaa follow gochuu hin dagatiin akkasuma YouTubeatiinis subscribe like gochuu hin dagatiin kara TikTokaanis follow gochuu hin dagatiin. Hunna libaasun lakum
dubartiin tun eeganaa uffata keessanii wa antum libaasun lakum eeganaa agartanii wa antum isinillee libaasun lahunna isinillee agartanii uffata keessan alimallahu annakum kuntum taktaanuun eeganaa rabbiin beekeetiin jira jechuudha annakum isin ta'uu keessan taktaanuuna jennaan agartaniitiin lubbuu teessan ganuu isin beekee jira nuun jedha rabbi maaliif jennaan asiin duraree haraama ittiin kalaahina rabbiin jenneen ummanni ree agartanii orjiraana nyaata ummatuma asaabaa gugurdaa irraa agartanii ka akka umar irraa alayhi salaam kanaaf dubartii agartanii ufiitti dhaqaniitiin eega dhaqaniitiin jedhan gama rasuulaa dhufanii alayhi salaatu wassalaam bara akkanatti dubartii tiyyatti dhiyaadhee jedhe waan saniif rabbiin keenya waan umariin kun agartaniitiin jedhe hedduu agartaniitiin waan rabbiin keenya jedhe qunnameetiin jedhe umariin kun kanaaf ani beekeetiin jira agartanii isin akka of hin dandeenye ammaan tanaree agartaniitiin irra isinii taree jira fataaba alaykum wa afaa ankum irra isinii taree jira fal'aana baashiruuhunna ammaan tana agartaniitiin dubartii teessan gammachiisaa waliin ciisaa hayyamni godhameetiin jira jedhe rabbiin kennam wabtaguu maa kataballaahu lakum eeganaa agartanii barbaadaa waan rabbiin keessan isinii barreesseetiin jedhe waan isin rabbiin keessan isinii katabe soomannan keessaree agartanii ilma barbaada hayyama isinii godhe irra isinii tareetiin jira amma wakuluu washrabuu eeganaa agartaniitiin nyaadhaa dhugaa حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود هذا قرتنيتين جربين أديتي في جربين قراتي أدام باتوتي كان أمري أقرتنيتين نيادا دوغا جدي ربين كينري أقرتني بركم أقرتني كردبتين جدي أقرتني نولا في سجرا جيشورا جربي فادي بري جربي قراتي أصحاب غري عليه الصلاة والسلام جربي مسيته كأكادي فجربي فوده وجلكاي حال من أجرور أغرتني مالف جربين تنادانا بود عبد جده أكاسيت جبري كان لالاتين توري جران كناب ربي كينا اتدابي أسمر دبته جيشودم من الفجر eegana agartaniitiin galgalarraa ganamaati galgala addaan baa'u dukkanni ganamaatiif galgala jedhee nu ibse jechuudha summa atimmu siyaama sooma eegana guuttadha ilalleeyli gama harkani walaa tubaashiruuhunna wa antum aakifuuna ammallee haala masgiida teettanii jettanii dubartii teessan agartaniiti waliin hin qanani'aa nuun jedhe masgiida keessatti ree haala agartanii aakifummaa ta'e itikafatani jechuudha tilka hududullahi haasoyni amma haasoyneetiin jenne kun haddii rabbiiti falaa taqrabuuha akka ittin dhiyaanne كذلك يبين الله آياته للناس لعلكم يتقون ربنا كرتي سني إفسيتين جرا إفسين زكية كان الرتري أغرتنيتين أكا ربين صداتنين جده ربين إفسيتين جده وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته